fakkeenyaaf kana gara kaalandaroota birootti yoo jijjiiruu barbaanne geet deet isa jedhu tunnaa jechuudha. Sana booddee akka lakkoofsa Oromootti kanadha, akka Itoophiyaatti, akka Hijiriitti, akka Girigooriyaaniitti immoo akkasidha maal maal tirii isa jedhu keessa seentanii seenaa abbaa barbaadanii erga filattanii booda pileey gochuu dandeessu yookaan immoo daawunlood gochuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf kan Taaddasaa Birruu yoo ilaaluu barbaanne harka fuunee akkam jirtu jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii yuutuubii bilbila koon arras waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis appilikeeshinoota afaan Oromoodhaan hojjetaman warreen gurguddoo jedhaman 8 waliin wal simbarsiisuudhaaf dhufeera. Tartiibumaan amma dhumaatti yoo hordoftan waan guddaa irraa barattu gara viidiyoochaatti dabarraa jechuudha. Inni 8ffaa irratti ilaallu mammaaksa afaan Oromoo kan jedhudha. Appilikeeshinoonni kun hundi isaanii pileestoorii irra jiru. Mammaaksi gaafa seennu akkasitti kan inni nutti agarsiisu. Kanaafuu mammaaksa asirraa mammaaksota tokko baruu dandeenya jechuudha. Keessa seennee akkasitti next maal jennee keessa seennee argachuu dandeenya jechuudha. Inni 8ffaan kanadha. 7ffaa irratti kan isinitti agarsiisu Oromoo kaalaandar kan jedhudha. Oromoo kaalandarii keessa seennee maal akka inni fakkaatu mee haa ilaallu. Amma kaalandara kun akkasitti qaba. Yaadannoo qabachuu yoo barbaadan ayyaanota waggaa kun asitti ganaanuu fida. Konvertarii illee of keessaa qaba. Konvertariin kun kan lakkoofsa warra Awuroopaati gara lakkoofsa Itoophiyaa, gara lakkoofsa Hijirii, gara lakkoofsa Oromootti illee kan jijjiirudha. Amma fakkeenyaaf kana gara kaalandaroota birootti yoo jijjiiruu barbaanne geet deet isa jedhu tunnaa jechuudha. Sana booddee akka lakkoofsa Oromootti kanadha, akka Itoophiyaatti, akka Hijiriitti, akka Girigooriyaaniitti immoo akkasidha maal jedhee appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola. Kaalandarii kana fayyadamaa isinii jedha. Jaaffaa irratti kan isinitti agarsiisu Oromoo Kids kan jedhudha. Oromoo Kids kana keessa seentanii ilaaltu kunoo akkuma kana qubee qaba, lakkoofsa, qubee fi jecha, halluu, qaama maal jedhee ijoolleedhaaf appilikeeshinii gargaarudha. Appilikeeshinii kana ijoollee keessaniif yoo buustanii salphaadhumatti afaan Oromoo baruun isaan rakkisu jechuudha. Keessumaa warreen biyya alaa jiraataniif isin fayyaduu danda'a. 5ffaa irratti kan ilaallu afaan Oromoo writing and vocabulary kan jedhudha. Keessa seenee isinitti agarsiisas gaafa jalqaba keessa seentan kunoo akkasidha kan inni isinitti agarsiisu. Sana booda haa barannu isa jedhu tuqxanii keessa seentanii maal jechoota qubee maal wantoota baay'ee of keessaa qabu waan ta'eef akkasitti qubee sirreessinee kaa'ullee maal illee ta'a. Sana booda wantoota akkasii hundasaa keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Gaafa fixan cufii bahuu dandeessu. Inni itti aanu Learn Afaan Oromoo kan jedhudha. 4ffaa irratti kan isinitti agarsiisu. Innis greeting and farewell, general conversation, numbers, direction, transportation, eating out kan jedhu of keessaa qaba. Innis inni kun immoo oduu wajjin maal qaba. Keessa seentanii tokko ilaaluu dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti amma fakkeenyaaf lakkoofsa fa'aa seennee 6 5 akkasitti isinii appilikeeshiniin kun akkasitti isin gargaaruu danda'a. Warreen top 3 jedhee qabaddetti isinii dhufeera. Innis seenaa gootota Oromoo jedhanii 8ffaa irra jiru. Seenaa gootota Oromoo keessa gaafa seentan akkasitti suuraa Haayilee Fidaadhaan isinii eegala. Sana booddee xiqqoo konnekshinii barbaada appilikeeshiniin kun. Seenaawwan gootota Oromoo muraasa oodiyoo isaanii qabatee jira waan ta'eef appilikeeshinii kana keessa seentanii argachuu dandeessu. Mee amma isinitti eegnee walitti deebina. Kunoo egaa appilikeeshinii kana keessa gaafa seentanii akkasittidha kan inni isinii fidu. Sana booddee kunoo gara kanatti kan argamtu kaatagorii isa jedhu tuqxanii maal akka barbaadan filattanii illee ilaaluu dandeessu. Seenaa gootota Oromoo maal jedhee baacoowwan maal wantoota garaagaraas of keessaa qaba waan ta'eef wantoota sana illee ilaaluu yoo barbaadan ilaaluu dandeessu. Istirii isa jedhu keessa dhagaa seenaan kan gootota Oromoo kan inni jiru. Istirii isa jedhu keessa seentanii seenaa abbaa barbaadanii erga filattanii booda pileey gochuu dandeessu yookaan immoo daawunlood gochuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf kan Taaddasaa Birruu yoo ilaaluu barbaanne Taaddasaa Birruu isa jedhu tuqnee keessa seennee dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Xiqqoo maybe advertisementii yookaan immoo beeksisa isinitti baay'isuu danda'u. Kan keenyadha waan ta'eef baay'ee walitti inaarruu isa jedhu jalqabuma isinitti barbaada. Obsaan bira darbaa fi
xiqqoo appilikeeshinichis speedii dhabuu danda'a. Isas obsaan eegaan isiniin jedha. Yookaan immoo tuqaa sadii ishee gara kana jirtu ishee xiqqoodhaani daawunlood isa jirutti gaafa buutanii daawunlood isinii godhuu danda'a jechuudha. Yookaan asuma irratti dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya egziiteettanii keessaa bu'uu dandeessu. Sana booda lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu Oromoo to Amaarik diikshinarii gara Ingiliffaatti isinii hiika. Diikshinarii kana keessa seentanii wantoota jechoota barbaadan hiikuu dandeessu jechuudha. Amma afaan Oromoon sarchi gochuu barbaadanii akka yoo ittanii sarchi gootanii kunoo akkuma argitan Indeetedha Amaariffisa. Ingiliffisaa immoo How jedhee jira jechuudha. Amaariffaanis Ingiliffaanis sarchi gochuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf Ingiliffaanii yoo sarchi goone foon jennee amma sarchi yoo goone kunoo afaan Oromoo bilbiladhee nu hiikeera jechuudha. Appilikeeshinii inni isinitti agarsiisuuf fedhee isa kanadha. Appilikeeshinii inni tokkoffaa jedhee isinii qabadhee dhufee ammayyaadha. Ammayyaan kuni maalodha? Sooshaal miidiyaa Feesbuukii fi Instaagiraamii irraa waan walitti dhufedha. Keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Buufadhaatii fayyadamaa isiniin jedha. Kana dhagaa appilikeeshinoota ijoolleen Oromoo hojjetan irra isin beeksisuuf kanan dhufe. Chaanaalii kana jaallattaniitu taanaan sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Biyyoota keessaniif qoodaa. Nagaatti.